kan ajjeese namoota sadii eenyu fa'aa akka ta'an. Hoggansi gama sadeenii kan mootummaa kan adda bilisummaa Oromoo Gullallee jiruu fi kan waraana bilisummaa Oromoo Abaawoo Waboo Abaawoo jedhamu kan bosona jiru. Jaaldaroo Marroo Dirribaaf hoggansi Waboo warri kun waan kana gurraa qabu moo hin qaban kan jedhu gaafiidha. Jarana akka Jawaar jechaa jirutti Moo'iboon Baqqalaa kan ajjeese Abaa'oo mootummaa Woboo qaama sadiitu waliin ta'ee dargaggeessa abdii boruu ta'e kana galaafate jechuu beeki. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Egaa viidiyoo takka irratti yaada gabaabaa kennuu fi viidiyoo tana guutuu isin dhageessisuudhaaf dhufne nuti guddoo hin haasofnu garuu ergaa Jawaar jalqaba isinii tuttu'ine sana booda guutuu isaa dhaggeeffattan isin dhageessifna. Mee in jalqaba yaada kiyya isinitti haa himu yookaan ajjechaa kanaan wal qabatee waa'ee Moo'iboon Baqqalaa isinitti haa himu. Moo'iboon Baqqalaa miseensa ABO'ti yookaan adda bilisummaa Oromoo ture. Namni kun onkololeessa 12/2022 haala suukanneessaa rasaasa lama magaalaa Finfinnee naannoo Saansusitti ajjeefame. Dargaggeessa kana kan ajjeesan qaamota sadii jedhama Jawaar. Qaamota sadii kan wal morman tokko ABO, lama Woboo, sadii qaama mootummaati. Eenyu qabattee eenyu akka dhiiftu hin beektu ajjechaa Oromiyaa irratti. Eenyu ajjechaa Oromiyaa akka raawwachaa jiru ifaa mitii jechuun mallee. Already wanti shakkamaa ture baay'een isaa ifataa deemaa jira. Waan wal morman fakkaatanii dargaggeessa Oromoo miiliyoonota galaafachaa jiran. Woboonis, ABO'nis, mootummaanis. Jawaar ajjechaan kun eessaa eegalee eessatti akka raawwatame akkamitti eegalee akkamitti akka xumurame hunda guutuu isaa lafa kaa'ee jira jechuudha. Baay'ee ulfaata. Haggam dargaggeessa Oromoo qaama sadii kan gartee namummaa hin qabneen ajjeefamaa akka jiru ergaa Jawaar keessa dhaga'e jechuudha. Moo'iboon Baqqalaa egaa ajjeefame irra waggaa 4 haini isaa akka hin baanellee dhookatee ture. Amma garuu Jawaar namoota ajjeesanillee maqaan kaa'ee jira. Ergaa isaa guutuu dhaggeeffattan. An garuu baay'een gadde. Haggam akka waraana Oromiyaa dahatanii Woboonis, ABO'nis, mootummaanis uummata kana akka qisaaseessaa jiran. Duraanillee turte waraana deeggaruu dhiisee Oromiyaatti yookaan Itoophiyaa walii galaattu waan waraanaa eega jibbe innawaa even gabaasallee eegan hojjechuu dhaabee waggaa 2 dabree jira. Because waraana Oromiyaatiin itti yaadaniiti qaamonni gartee duuba waliin hojjetan uummata gabaabsaa jiran. ABO'nis Woboonis ta'e mootummaan. Kanaaf ajjechaa Moo'iboon Baqqalaa irratti raawwatame ragaa guddaadha jechuudha. Ajjechaa kana keessatti Jaalmarroon eenyu akka hirmaate osoo beeku arrallee miseensota isaanii waraana bosona jiran osoo hin tuqin wajjin jira Jaalmarroon. Ajjechaa kana Jaalmarroon hin beeku yoo jenne maaliifii fi miseensota mucaa kana ajjeesan san hin adabin Jaalmarroon. Akkasumatti mootummaanis namoota gurguddaa akka Abbabaa Garasuu bobbaasee ajjechaa mucaa kanaa keessatti hirmaate jechuudha. Akkasumatti Daawud Ibsaatis namoota akka Amaan Fileefaa bobbaasee dargaggeessa kana galaafatanii jechuudha. Qaama sadii kan wal mormu fakkaatu kan Oromoo fixaa jirutu Oromiyaa jira jechuudha. Viidiyoo Jawaar guutuu dhaggeeffadhaa baay'ee waan aareef jecha haasa'ullee hin fedhaniis viidiyoo Jawaar tana guutuu dhaggeeffadhaa. Boodarra erga jijjiiramni dhufee babbaqaquun murnootaa uumame booda murnoonni sadii eeggaan jedhu murna sadii kan shakkine jechuudha. Murnoota sadii kan waan agarreerraa kan shakkine ajjechaa kana keessatti. Dhaabbanni keessatti hirmaatu adda bilisummaa Oromoo keessa warra jiru. Mootummaa inni irratti qabsaa'aa ture. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kan jaallan isaa hedduun waggaa inni magaalatti hafee adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii sibiilii itti fufu warri bosonatti galees tarii aarii irratti qabu kan jedhu qorannaa gaggeessaa ture jechuudha. Murni sadeenuu jechuun jarri sadeen amma handa'e kuni ofitti harkisuudhaaf yaalii guddaa godhaa turan. Warri mootummaa akka inni gara isaanii goree adda bilisummaa Oromoo irratti san birmoo dabree keessattuu waraana bilisummaa Oromoo irratti akka inni hojjetuuf yaalii guddaa godhan akkuma beektan hoogganoota qeerroo jajjaboo kan danda'an ofitti qabanii kaan hidhanii kaan ajjeesaa turan. Warra ofitti qabuudhaaf dhiibbaa guddaa godhaa turan dursa guddaa godhaa turan keessaa tokko Moo'iboon Baqqalaati jechuudha. Warri boodar bal'inaa akka ilaallutti warri adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti hafes gaafilee yeroo adda addaa inni kaasurraa kan ka'e dhiibbaa irratti godhaa turanii shakkaa turanii doorsisaa turanii. Warri bosonatti galees sababa isaa ammallee booda isiniif ibsaa warri bosona jirus yeroo adda addaatti doorsisuu maqaa balleessuu irratti godhaa turan jechuudha. Kana keessa lamaan isaa ilaallu hariiroo Abaa Gullallee fi Moo'iboon kan closely interrogate goonee laalle keessaa. Kuma reefu jee bara sochii qeerroo bilisummaa irraa kaasee Moo'iboon gaafilee uncomfortable ta'an kaasaa nama turedha. Mana hidhaa warri jirtan hin beektan warri mana hidhaa isaa wajjin turtan ni beektanii warri boodas Finfinneettis beektan kana ragaa bahaa turtan jechuudha. Gaafa Abaa'oon biyyatti galu
dubbiin haaraatti eegalee kunis namoonni basaasummaadhaan beekaman kan mooyyoon faa hiisisan kan qeerroowwan adda addaa hiisisan koree simannaa keessatti boodas immoo waltajjiilee fi waajjira abaa'otti argamuun mooyyoonii fi namoota akkasaa hin gammachiifne gaafii kaasuu komii kaasuu eegalanii namoonni kun garuu hoogganatti dhiyaachuudhaan dhiibbaa adda addaa irratti kaasuu eegalan. Dhimmi biraa inni warra Gullalleetiin wal dhabeen keessaa yakka humni Baqqadaa Abdiisaatiin Wallagga Bahaa fi warra Guduruutti raawwatamu cimsee morme. Kana waa lamaaf morme. Tokkoffaa mooyyoon dhalataa naannoo saniiti. Waan naannoo sanitti uummanni Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Jaartee bakka adda addaatti waan waraanni Baqqadaa kun godhaa jiru guyya guyyaan dhagayaa ture. Maatii isaatirra rakkoo gurguddaatu gahaa ture. Kanaaf mormii isaa hiriyootatti simaa ture, barreessaas ture gara kanatti yoo agartan fakkeenyaaf humna kana cinaadhaan tuqaa ture. Waan namoota wajjin haasaa ture immoo keessatti ifatti kaasaa ture jechuudha. Tokko miidhaa gahaa ture qofa qaba. Lammaffaa humni miidhaa kana geessisaa jiru Baqqadaa Abdiisaatiin hoogganamu akka ta'e humni kun mootummaa harka akka jiru. Baqqadaan mootummaa faana jira jedha barreeffama kana keessatti agartan. Baqqadaan mootummaa faana jira. Baqqadaan immoo harka kan qabaa jiru hooggana keenya kan jedhu mormii kana hooggana abaa'otti kallattiidhaan dhiyeessaa ture. Hiriyootatti simaa ture. Kanarraa akka ka'e doorsisa adda addaattu irra gahaa ture jechuudha. Warri eegumsa warraaqsaa jedhan, warri mootummaa ce'umsaa jedhan, warri Baqqadaa wajjin turan dhiibbaa guddaa irratti godhaa turan. Tika mootummaatirraa immoo galaallu warri tika mootummaa mooyyoon akkuma qeerroowwan biroo ofitti qabachuudhaaf yaalii guddaadha taasisan. Yaalii kana adda durummaadhaan nama Bilisummaa Biraanuu jedhamuu fi Abbabaa Garasuuti kan irratti beeksisaa ture. Isa kana gara marraa mirkaneeffachuu dandeenye jira. Tokko kanuma mooyyoon namootatti hime irraa lammaffaa immoo gama tika mootummaa Itoophiyaa keessattuu tika mootummaa naannoo Oromiyaatiin namoota taargeetir ta'amanii ifitti qabuudhaaf dhiibbaan guddaan yaaliin guddaan godhame keessaa mooyyoon akka ta'e mirkaneeffachuu dandeenye jirra jechuudha. Hoggaa yaaliin ofitti qabuudhaa milkaa'uu fi didu olola irratti baname. Olola kun shanii magaalaati jedhu bal'inaan itti baname. Kaayyoon olola kanaa yoo danda'ame doorsisanii sodaachisanii ofitti qabu. Ta'uu baannaan immoo doorsisanii sodaachisanii biyyaa baasu namoota baay'ee bifa kanaan baasanii Ugaandaa biyyoota alaa akka galan gochuu danda'aniiru. Ta'uu baannaan immoo rukutuudhaaf justifikeeshina qopheeffachuudhaaf ture jechuudha. Gara biraatiin namoonni Gullallee tika mootummaa wajjin qindoomanii mooyyoon irratti duuluu fi doorsisuu keessatti hojjetaa turanii. Mooyyoon jara marroo faana qunnamtii akka qabu waliif odeeffannoo dabarsaa turan jechuudha. Dhimmi biraa kan keessattuu ilkaan akka ciniinamu godhe mooyyoon bilbila xalafee marroodhaaf dabarsaa jira kan jedhu bal'inaan shakkii qaba ture warri Gullallee keessattuu Amaan Filee shakkii qaba ture. Shakkii kana immoo warri tika Oromiyaa akka waan ragaan qabatamaan jiru akka waan inni dhugumatti sagalee jara kanaa bilbila jara kanaa xalafee marroo erguutitti amansiisuu danda'an jechuudha. Wal gargaaraa kanaa deeman. Akeekni mootummaa waan kana godheef tokko gurbaa kana tireet waan ta'eef gurbaa kana niwutiraalaayiz gochuu barbaadanii. Lammaffaa immoo akkuma beektan warra Abaawoo fi warra Abaawoo Gullallee jidduu olola hamaa deemamaa ture naannoo 2021 2022. Wal dhibdeen kun daran akka babal'atuu fi akka addaan citaniif bal'inaan itti fayyadamanii jechuudha. Kanaaf mooyyoon ajjeesuudhaaf gareen lamaanuu ajjecha kanaaf more than sufficient motive and carraa motive and the means qabaachaa turan jechuudha. Eenyutu ajjeese ka jedhu eenyutu shira xaxe eenyutu ajjeese ka jedhu eenyu shira xaxe eenyutu haala mijeesse eenyutu ajjechisiise. The conspirators conspiracy haala siyaasaa the political environment the psychological environment isa ajjeesuudhaaf barbaachisu eenyutu qopheesse. Lammaffaa opereeshinii saniif tarkaanfiin akka irratti fudhatamuuf gama loojistikiitiin fi gara odeeffannootiin haala kan mijeesse eenyu. Sadaffaa the actual killing ajjecha kallattii ajjecha immoo eenyu kan raawwate kan jedhu bakka sadiitti qoodeen isiniif dhiyeessa. Konspirasii kana keessatti gurguddoodha amma tuqaa jiru namoonni warra xixiqqoo miti gurguddoo kallattiidhaan keessatti hirmaataa turan isin kaasuu hin danda'a. Abbabaa Garasuu qindeessaa waliigalaa opereeshinii kanaa ture.
Kana keessa amaan filee yeroo Shaashmannee turetti achii fidee boodarra namoota maqaa dhoofnu mana hidhaa keessatti akka inni rikruut godhu haala mijeessuurraa kaasee boodarra tarkaanfii fudhatameef kan haala mijeessee risoorsii kanaaf barbaachisus kan mijeesse ture jechuudha. San booda immoo taateewwan tarkaanfii duraatiif tarkaanfii booda ajjeesisuu qofa osoo hin ta'in erga ajjeefame boodas dhugaan kun akka hin baane namoonni seeraaf akka hin dhiyaanne wantoota adda addaa mijeessuu keessatti adda durummaan deeme. Kan biraa bilisummaa biraanuuti. Bilisummaa biraanuu mooyboon gara mootummaatti akka dhufuuf yaalii kallattiinis gara adda addaanis yaalii adda addaa gochaati kan ture. Dadhabamnaan odeessa sobaa mooyboon waboo wajjin jira shanee magaalaa keessatti jedhu kana mootummaattis akkasumas ammoo gara miidiyaatiin olola qindaawaa geggeessaa warra ture keessaa jechuudha. Amaan filee akkuma reefu jedhetti ijoollee ajjeesan san filuudhaaf rikruut gochuudhaan gara ofitti fiduudhaan mootummaaf akka hojjetan amansiisuu keessatti akkasumas immoo dhaaba keessatti mooyboon akka gantuutti akka ilaalamu shoora guddaadha kan taphate. Dachaasaa Wiirtuu duula mooyboon abaa'oo ganee ifatti mootummatti gale olola jedhamu gaggeeffamaa ture. Keessaan immoo dhaaba ganee waraana marroon hoogganamutti aantummaa isaa looyaalitii isaa geesse kan jedhu godhamaa ture. Yeroo adda addaatti immoo kallattiidhaa fi al-kallattiidhaan maqaa adda addaatiin dursaa turanii kana mooyboon wayiwaachaa himachaa ture warra isaan beekanitti jechuudha. Eenyutu ajjeese kan jedhu haala kan mijeessee the logistics kan qopheessee keessaa namoota afur agarra. Tokko Gadaa takkaa Galataa Bultii jedhama. Galataa Bultii bakka dhaloota isaa Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asaabii ganda Wanjooti. Mooyboon Baqqalaa wajjin Jimma Yuunivarsiitii sochii qabsoo irratti waliin turani. Jijjiirama booda Gadaa Bultii mana hidhaa ba'ee leenjii waraanaatiif dirree deemee leenji'ee ol deebi'ee. San booda hidhamee mana hidhaatti immoo nama eenyummaa Kadir jedhamu wajjin hidhata horatan jechuudha. Hidhata horatanii achi isaan lamaanuu achuma mana hidhaa keessatti tika mootummaatiin horatamanii gara tika mootummaatitti gara amaan fileetiin akka jijjiiraman amansiifaman jechuudha. Mana hidhaa Qilintoo keessatti. Suuraaleen kun sirriitti isinitti mul'atu malee suuraa jalqabaa irratti kan agartan qo'ee isinitti isin deebi'a. Kan lammaffaa nama Daandii Darajjee jedhamu. Daandii Darajjee jechuun dhaloonni isaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaati. Hiriyaa ijoollummaa Gadaa Bultii fi Mooyboon Baqqalaati. Daandii Darajjee kun hiriyaa Gadaa Bultiitii fi Mooyboon Baqqalaati. Miseensa woboo bosona jiruuti. Wal dhibdee dhuunfaa yeroo dheeraa ture. Olummoo sadarkaa diinummaa Mooyboon Baqqalaa wajjin qabaachaa ture. Sadaffaan dubartii Rahimaa Alamaayyoo jedhamtu takka Hallelloo akkuma Nuyyee jedhamtu. Ishiin dhaloonni isii Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamiti. Gadaa Bultii waliin hariiroo Gadaa Bultii wajjin osoo hin ta'in Mooyboon wajjin hariiroo jaalalaa qabaachaa turani. Loojistikii magaalaa waraana bilisummaa Oromoo turte jechuudha. Namni biraa Hanaan Daawud nama jedhamu. Ishiin immoo dhalattuu lixa Oromiyaa Qilxuu Kaarraati. Magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Rift Vaaliitti barachaa turte. Jaalallee Marsimooy turaati. Marsimooy boodarra isinitti hima. Akkasumas immoo tika mootummaa taate waraana bilisummaa Oromoo infiltreet kan gootedha jechuudha. Ishiin tika mootummaati. Tika mootummaa taate waraana bilisummaa Oromoo infiltreet nama godhedha jechuudha. So asitti kan agartan kun Marsimooy turaa hin jira. Qo'ee isin ibseen duubee isinii hima. Eenyutu ajjeese tarkaanfii warri fudhate nama sadii tarkaanfii ajjechaa warri fudhate. Tokko eenyummaa Kadir jedhama. Dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraa Gullisooti. Miseensa woboo zoonii kibbaatti ture. Achitti leenjisaa ture. Nama jajjabaadha waraana keessatti. Qabamee mana hidhaa Qilintoo ture. Waggaa sadii hidhameeti kan hiikame. Manuma hidhaa san keessatti Gadaa fa'aa wajjin turanii achi amaan filee zoonii kibbaarraa dhufee rikruut godhee jechuudha. Qorannaa kana keessatti wantoota adda addaa ajaa'ibaa agarre keessa eenyummaa Kadir kunii fi Kaasee Qananiisaa kan Amboo sun mana hidhaa waliin turanii achittuu waltumaa akka turan fa'aa waan adda addaati kan agarre akkaataa caasaan kun wal keessa jiru jechuudha. Waan hubatamu baay'ee jira. Namni lammataa kan dhukaasuun yookiin immoo kallattiidhaan assassination warri hojjete Marsii yookiin Turaa Nabiyyuu jedhama. Dhalataa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteeti. Eenyummaa Kadir wajjin waboo keessatti wal beeku. Yennaa eenyummaan hidhaa bahu sochii magaalaa Finfinnee keessatti godhamu.
wabootti gabaasanii garuu mootummaadhaan to'atamaa hojjechaa turan jechuudha. Namni sadaffaa nama Galataa Baqqalaa jedhamu. Galataa Baqqalaa maqaa masoo Anbattaa jedhamuun beekama. Dhalataa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteeti. Marsii Turaa wajjin hiriyaa ijoollummaati. Finfinnee mana walii jiraachaa sochii magaalaa keessatti hirmaachaa turanii. Sadeen kana kun egaa waggaa gaafataman tarkaanfii fudhatamuu akka beekan hin shakkanii hin waakkatanii waliin jiraachuu ni amanu. Garuu anaa miti jara lamaantu dha'ee kan jedhudha malee lubbuunis waan jiraniif actually good opportunity jara kanarraa odeeffannoo argachuuni. Jarri sadeen kun quba walitti haa qaqqabanii malee ajjeechaa kana keessatti hirmaachuun isaanii kallattiidhaan bakka ajjeechaa san jiraachuu isaanii mirkaneessuu dandeenyee jira jechuudha. Of duubaan isin deebise jarri kun hariiroo dheeraadha qabu. Suuraa duraarratti kan agartan Marsimooy yookiin Turaa Nabiyyuutii fi Galataa Baqqalaa yookiin immoo Anbattaadha. Gara biraatiin kan agartan Marsimooy fi eenyummaadha maneedhaa keessatti. Kan agarru Rahimaa kan jedhamtu. Jidduutti kan agarru immoo Daandii Darajjee nama jedhamu. Tuun Hanaan Daawud nama jedhamtudha. Suuraalee biraa keessatti waraana keessatti ijoollee kan waliin agarta. Akkasumas immoo maneedhaa keessatti waliin agarta jechuudha. Hariiroo dursee ture akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Akkaataa ajjeechaan itti raawwatame irratti xiyyeeffannoo naa kennaati kan asirratti dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Egaa tikni reefu isin jedhe tikni Oromiyaa. Tikni Oromiyaa ijoollee kan mana hidhaa keessatti rikruut godhee tarkaanfii magaalaatii bobbaase. Amma dura gabaasa daddambi doolloo ajjeechaa gurbaa Maanuweel Hogganas ni himu. Tikni mootummaa caasaa abbaa torbee caasaa magaalaa kan jennuun kun abbuma torbee kana garantii jijjiiramee huwadha. Caasaa kana luutee akkamis seenee gurbaa gammee jedhamu akka harkuma isaaniitiin ajjeesee booda immoo isaan ajjeese kan naqamteetti ijoollee ajjeefaman ijoollee Raaguweel fa'aa jedhamtu kanallee isin himaan ture yeroo adda addaatti jechuudha. Kanaaf tikni mootummaa tooftaan inni fudhate ijoollee caasaa magaalaa jedhamtu kana infiltreet godhee erga seenee booda harka isaaniitiin yakka adda addaa hojjechaa ture jechuudha. Kanaaf tikni Oromiyaa fi namoonni gullallee jiran mooyibootti bosonatti galuu fi kanaaf rukutamuu qabu kan jedhu almost understanding walii walhubannaarra gahan jechuudha. Walhubannaarra gahanii gaafsa yoo yaadattan fakkeenyaa fi feesbuukii hedduu irratti har'a galgala kana gudiitu raawwataa waa dhaga'uu deemtan kan jedhu gamalachuu maxxanfamaa akka ture agartu jechuudha. Erga murtiin kun gahamee booda gadaa bultii basaasa gadaa bultiitti fayyadamuudhaan gurbaa gadaa bultii jedhamu kanii Jimma Yuunivarsiitiitti mooyibooniin wal beeku wajjin fayyadamuudhaan mooyiboon basaasa mootummaa akka ta'e Daandii Darajjeetti himu. Daandii Darajjee kun eenyu gurbaa oboo keessa jiru jechuudha. Gurbaa oboo keessa jiru jechuudha. Daandii Darajjee kun immoo reefu isinitti meera haaloo addaa haaloo dhuunfaa mooyiboon wajjin qaba akka diinatti wallaalu jechuudha. Kanaaf durseetummaa gurbarraa jaalala waan hin qabneef waan gadaa bultii jedheensan simply fudhachuu danda'e jechuudha. In fact akkan hubadhutti wanti gadaa bultii namoota biraa dhiisee Daandii Darajjee akka qunnamuuf godhameefis waanuma pre-existing tension kanarraa akka agarra jechuudha. Daandii Darajjee waggaa odeeffannoo kana dhaga'u tarkaanfiin akka fudhatu hayyamee jechuudha. He gave a go ahead. Daandii Darajjee go ahead kennee jechuudha. Daandii Darajjee gurbaa guduruu qabu reefu sin agarsiisani. So gadaa bultii waan kana deebi'ee tika mootummaatti gabaasee tarkaanfiin akka fudhatamu eenyummaa Kadiiritti dirqama kennee jechuudha gadaa bultii. Eenyummaa Kadiir Marsii fi Anbattaan tarkaanfii akka fudhatan ajaje jarri lamaan tarkaanfiif socho'an. Hanaan Daawud kan jedhamtu kan tika mootummaa taatee jaalallee Marsii ta'uudhaan garee kana infiltreet garee kana faasiliteet godhaa turte isheen immoo gara wantoota barbaachisaa gara mooraalii loojistikii meeshaalee adda addaa barbaachisu dhiyeessuutti ceetee jechuudha. Rahimaa Alamaayyoo hariiroo jaalalaa mooyiboo wajjin qabdi. Hariiroo jaalalaa mooyiboo wajjin qabdi kanatti fayyadamuudhaan bilbiltee waamte. Amma ishiis dubbifneerra namoota adda addaas dubbifneerra. Bilbiluu ishii mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Kan bilbilte garuu akka ajjeefamu beekteeti moo dhimma biraatiif kan jedhu ifaa miti. Ishiin waakkatti tarii innosentilii qunnamuudhaaf jechuu wal arguudhaaf ta'uu danda'a. Tarii immoo waan biraatiif yaaman jettee jarri kunis akka tika mootummaa ta'an hin beektu turte. Kanaaf ishiinis loojistikii warra bosonaati garuu immoo waan kana keessatti shoorri isii
yaamuudha kan iyyaamte garuu maaliif kan jedhu dhibbaa dhibba mirkaneeffachuu hin dandeenye. Yaamuu ishii garuu beekneerra jechuudha. Ajajni akka darbuuf kan mijeessan eenyufaa akka ta'an namoota afur isiniif kaa'een jira. Kan ajjeese namoota sadii eenyufaa akka ta'an isinii kaa'een jira. Ammallee deebii waan argatii hin qabna. Hoggansi gama sadeenii kan mootummaa kan adda bilisummaa Oromoo Gullallee jiruu fi kan waraana bilisummaa Oromoo Abaawoo Waboo Abaawoo jedhamu kan bosona jiru. Hoggansi olaanaan at the top of the leadership hammam tokko waan kana beeku kan jedhan gaafilee tu jira jechuudha. Fakkeenyaaf gara waraana bilisummaa Oromootti yoo dhufne Jaaldaroo Marroo Dirribaaf hoggansi Waboo warri kun waan kana gurraa qabu moo hin qaban kan jedhu gaafiidha. Fakkeenyaaf hin qaban gabar jedhutti waan jalladhuuf jira. Maaliif namni tokko kan madda odeeffannoo keenyaa ta'e gurbaa rukutamee daqiiqaa 35-45 keessatti akkuma intarneetitti maxxaneen waan kana kan fudhattan nama biraa kan caasaa magaalaa keessa jiru maqaa dha'uun barbaadu caasaa magaalaa keessa kan ture kan amma bahee gara jaraas hin jiru yeroo san caasaa magaalaa keessa ture amma garuu gara jaraas hin jiru. I don't think he has a reason to lie. Bilbilamee fi hoggan olaanaa irraa bilbilamee fi tarkaanfii kana kan fudhattan isin warra caasaa magaalaa taanan dongora guddaadha itti gaafatamtu akka jedhee itti dheekame natti hime. This implies most likely warri olaanaan waan kana sanction akka godhin authorize godhamu hin goone kan jedhu kan daawut godhee jira jechuudha. Kan immoo akkan shakku immoo godhee jira. Daandii Darajjee waan kana amanee ji'a sadiif akkas adabamee ammas waraana keessa jira. Adabbiin sun gahaa ture maaliif hojii kana keessa akka itti fufu itti hayyamame kan jedhu daawutii namatti uumaa jechuudha. Ambattaan gurbaan ajjecha keessatti hirmaatu sun waraana bilisummaa Oromoo keessatti deebi'ee achi jira. Kunoo maal nu akeeka waan jedhu agarsiisa. Gara Abaawoo Gullalleetti hoggaa dhufnu obbo Daawud Ibsaa dubbii kana hagam tokko qabu waan namoonni isaan bira jiran hamaan filee fi by the way jara lamaan qofaa miti dachaasaa lamaan qofaa miti warri doorsisuudhaan maal godhuudhaan secondarii rool warri qabaate baay'eedha warra Gullallee keessaa. Warra kallattiidhaan itti hirmaataa turee fi warra kallattiidhaan mootummaa wajjin hariiroo qabu qofa kan inni tuqaa jiru. Warri biraas jiru warri secondarii warri sadarkaa gargaaruutti itti hirmaate baay'ee jira. Obbo Daawud mooyboon himataa ture. Obbo Daawud mufiin irraa qaban jechaa ture. Yaada kiyyatti aarii qaban jechaa ture. Wanni kun hagam takka offeen isaan godhee ture. Waan amaanii fi dachaasaan gochaa turan. Amaanii fi dachaasaan tika mootummaa akka ta'an Abaawoo Gullallee keessa namni hin beekne hin jiru. Waan isaan gochaa turan san hagam takka quba qaban. Dhaabsisuudhaaf yaaliin godhame jira. Waan kana akka isaan tarkaanfii gurbarratti fudhatamu kana akka hin godhamne dhaabsisuudhaaf yaaliin godhame jira. Was this done with authorization of the top guy? Did he turn blind eye? Or he didn't know at all? Kuni gara fuulduraa qorannaa godhamuun kan irra gahamuu jechuudha. Gama tika Oromiyaatiin Abbaa Garasuu waan kana beekaa ture. Isaa ol warri ture hoo. Asitti waan biraallee sitti agarsiisuun ture. Qondaalli isaa olii namni tokko fakkeenyaa fi tekstii almost daqiiqaa 30 booda namaaf erge argadheen ture. Hojii gaarii qulqulluu jedhee tekstii namaa godhe namni tokko qondaalli olaanaan jechuudha. Circumstantialidha kanaafani konfidensiidhaan dubbachuun barbaanne malee hagam takka warri isaa ol jiru hagam takka beeku hagam takka authorize godhan kan jedhu qorannoo gara fuulduraa hopefully gaafa daataalee hedduutti access gaafa arganne yookiin immoo qaamni gara fuulduraa waan kana argatu kan nu dhiyeessu kana akka ka'umsaatti fayyadamee kan mirkaneeffatu ta'ee abdanna jechuudha. Kan biraa warri mootummaa kan nu shakkisiisu ifaa dhaamsuu reefu isinitti himen jira. Qorannaan akka godhamuu fi himannaan akka banamu maatiin yeroo baay'ee deddeebi'e. Maatiin hoggaa deebi'u keessatti obboleessi gurbaa baay'ee deddeebi'e doorsisuutitti atillee itti dabalamtaa adabadhu jechaa ture warri mootummaa. Waa'ee warri mootummaa gara tokkoon warra Abaawootti ol ajjeesee shanee magaalaas shanee baadiyyaatti ol ajjeesee jechaa turani. Yoo ofii harka keessaan qabaatin maaliif waan kana ukkaamsu? Why did they bother to cover it up? Cover up kana keessa maaliif hirmaatan? Kajew bu'aan qorannoo reeffaa akka hin dhiyaanne bilbila isaa fakkeenyaaf bilbila mooyboon fudhatanii turan warri mootummaa. Ji'a 4 booda maatiitti hoggaa deebitanii daataa bilbila isaarra jiru hunda completely erase godhan. Why? Kanaaf
konkuluuziinii irra gahe warri mootummaa waan kana keessa Abbabaa Garasuu fi Bilisummaa Biraanuu qofa osoo hin ta'in sadarkaa mootummaatitti sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti kallattiidhaan warri federaalaa immoo they were collaborators jedhee konkuluud gochuu danda'een jira jechuudha.